Ashama harka fuunee hordoftoota chaanaalii Araarsee nageenya rabbiitti jirtan siniif haa ta'u siniin jecha akkam jirtu nagaadha na bira hunduu nagaadha galata waaqayyo har'ammoo viidiyoo ajaa'ibaa sinii qabadhee dhufee jira viidiyoo sirriitti nu gargaaru sirriitti nu fayyadu jechuudha viidiyoon isaas immoo maal akka ta'e dhangadhumaatti nu wajjiniin turan siniin jedha viidiyoon isaa viidiyoo ilkaan keenyaaf ta'udha har'ammoo kan ilkaan keenyaati kan sinii qabadhee dhufe ilkaan keenya gisee gurraacha'ee jechuudha ilkaan keenya gisee tokko gurraacha'aa keessi isaa gubbaan isaa gisee gurraacha'e akkamitti ilkaan keenya qoshashaa keessa jiru yookiin immoo xurii keessa jiru akkamitti baasuu dandeenya ilkaan keenya illee akkamitti addeeffachuu dandeenya qulqullina ilkaan keenyaas immoo akkamitti eeggachuu dandeenya kanadha kan hin qabadhee siniif dhufe walumaa galattiyyuu zanjaabila jechuudha kuni kuma argaa jirtan kun zanjaabila kun immoo loomiidha kun immoo hirdiidha jechuudha akkuma argaa jirtan kun hirdiidha akkamitti akkan hojjedhu hangadhumaatti na wajjiniin turan siniin jedha viidiyoo chaanaalii kiyya yookiin immoo yuutuubii kiyyaaf warri haaraa taatan laayik sabskiraayib naaf gochuu hin dagatina siniin jedha warri dura jirtan immoo guddaan sin galateeffadha yaada qabdan koomentii jalatti naa barreessuu hin dandeessu kanaaf hammadhumaatti na wajjiniin tura walumaa galatti loomiidha jechuudha kuni loomii kana infaqafanna gubbaasaa bichaadha jechuudha kan barbaachisu walumaa galatti akkasitti faqafanna jechuudha akkasittiin gubbaasaa bichaadha wayyin immoo addaanis kutachuu hin dandeenya gubbaasaa bichaadha akkuma dura siniin jedhee kan nuti barbaachisu egaa akkasitti faqafaqanneetii booda zanjaabila jechuudha kuni zanjaabila qola isaa irraan laadha qola isaa irraan laata jechuudha zanjaabila akkasitti eegan qola isaa irraan laateetii booda kanas akkuma isa sanaatti faqafaqana jechuudha lachuu saayyuu egaa faqafaqanneetii booda xiqqooshi loomii itti cuunfanna jechuudha dura isaa qola isaa yookiin immoo gubbaa isaati jechuudha kan godhanne xiqqooshi immoo keessattis itti cuunfanna jechuudha bishaan isaas firee isaa keessaa baafne isaan booda xiqquma itti cuunfanna jechuudha eegatti cuunfanneetii booda kuni hirdiidha akkuma argaa jirtan hirdii xiqqoo ishiitti godhadha jechuudha xiqquma baay'ee miti xiqqoo ilma ishee jechuudha eegan itti godheetii booda akkasitti waliin makadha jechuudha booda immoo
Kuni saamunaadha jechuudha. Saamunaa ilkaanii jechuudha. Yookiin immoo koolgeettii sitti godhachuu dandeessu. Kanas immoo itti godhachuu dandeessu. Akkuma argaa jirtanii. Isaan booda xiqquma ishiitti godhanna jechuudha. As keessatti jechuudha. Xiqqoo ishee egaa itti godhanneetii booda akkasitti waliin makanna jechuudha. Sirriitti akkasitti waliin makanna. Akkasitti egaa waliin makanneetii booda isin fuulduratti ilkaan kiyyattiin dhiqadheen isinitti agarsiisa akkamitti akka dhiqannu. Kanaaf nu wajjiniin turan isiniin jedha. Akkuma dura isiniin jedhe qola loomii fi hirdii fi zanjaambila jechuudha. Akkuma argaa jirtanii wanta biraa wanta nuti godheen jiru. Kanaan akkamitti ilkaan keenya akka bareeffan yookiin immoo qulqullina ilkaan keenya shittaa afaan keenya gisee tokko tokko afaan keenya illee ilkaan keenya shittaa godhachuu danda'a yookiin immoo foodii godhachuu danda'a. Isallee akkamitti akka ofirraa balleessinu ilkaan keenya yoo diimatee yoo gurraacha'ee nu rakkisallee ilkaan keenya akkamitti akka bareeffachuu yookiin immoo qulqullina walumaa galatti qulqullina ilkaan keenyaati akkamitti akka eeggannudha kuni. Kanaaf isin fuulduratti ilkaan kiyyattiin dhiqadheen isinitti agarsiisa. Nu wajjin tura. Toledo takiya kenooti akkuma duratti faqaffadhee yookiin daakee isinitti agarsiise. Amma immoo akkamittiin akkan ilkaan kiyyattiin qulleeffadhu sifuun duratti jechuudha. Buruushii ilkaanii jechuudha. Buruushii ilkaaniitiin fayyadamuu dandeenya jechuudha. Isaan booda akkasumatti fuunee ilkaan keenya fakkeenyaaf gisee gurraacha'u akkasumatti fuuneet ilkaan keenya riganna jechuudha. Sirriitti bakka sirriitti riguu qabdu jechuudha. Sirriitti deddeebistanii guyyaa lama guyyaa sadii bichaa otoo hin taane sirriitti amma ilkaan keessan sun qulqullinni isaa isinii argamute jechuudha. Itti deddeebistanii qaniidhaan hin fayyadamtu jechuudha. Batalee gisee afuurri keenya gisee tokko tokko ilkaan keenya shittaa gisee godhate jechuudha. Isuma isaaf illee nu gargaara. Kanaaf akkasittiin itti deddeebistaniitu hin fayyadamtuun isiniin jedha. Anam fakkeenyaaf tokkicha itti fayyadamee deebi'ee lulluuqqadhee amma immoo itti fayyadamaa jira jechuudha. Deebisee jechuudha. Garuu guyyaa sadii odoo hin taane itti deddeebistanii itti fayyadamuu dandeessuun isiniin jedha. Kanaaf sirriitti nu ta'a jechuudha. Ilkaan keenya fakkeenyaaf kuni jalli gisee ilkaan keenya gurraacha'ee kuni jalli isaa jechuudha. Gisee gurraacha'ee akkasittiin itti fayyadamuu dandeessuun isiniin jedha. Kanaaf waanuma mana keenya keessa jiru waan ta'eef itti fayyadamuu dandeessu. Fakkeenyaaf kana keessa illee jechuudha. Akkasittiin ilkaan keenya kana keessa jechuudha. Akkasittiin fuutanii
Yeroo kiyeknoo ani fixeen jira jechuudha dhiqadhee fixeen jira jechuudha ammaa fi garuu itti deddeebiin fayyadama jechuudha guyyaa lama guyyaa sadii osoo hin taane itti deddeebiin fayyadama akkasittiin ilkaan kiyya wayin in addaataa qulqullinni qoshashaan keessa jiru batalee as keessa jechuudha akkuma doon agarsiisa ilkaan keenya kun jallisaa indiimata jechuudha isa faasirriitti nurraa qulleessu adii nu godhee shittaa yookiin immoo foolii qabu sanallee nurraa qulleessa jechuudha kanaaf akkasitti itti fayyadamuu dandeessuun siniin jedha ani fixeen jira jechuudha amma fixeen jira jechuudha ani dhiqadhee ammaa fi kanaaf sinis immoo akkasumatti itti fayyadamuu dandeessuun siniin jedha akkuma dura siniin jedhee YouTube kiyyaaf warri haaraa taatan subscribe share like naa gochuun dagatiin yaada qabdan komentii jalatti naa barreessan siniin jedha viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii